Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoonni simbooniituuf nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa lafa jirtan maratti isiniif haa ta'uun jedha. Guyyaa har'aa kan ammoo shamarri takka jaalalaan qabamu ishee mallattoo akkamiit agarsiisti kan jedhu wantoota ja'a waliin haasofna. Hanga xumura qophii kootti laayik sheer gochuudhaan nafaana ta'an isiniin jedha. Shamarri takka jaalalaan qabamu ishee mallattoon isheen agarsiistu inni jalqaba. Yeroo siif kenniti, yeroo ati bilbilteef yookiin yeroo miseejii barreessiteef daftee si deebisti. Akkasumas yeroo si waliin haasoftu baay'ee si dhaggeeffachuu barbaaddi. Dabalataanis osoo wal arginaa jetteen illee beellama yoo qabaatte illee beellama sana dhiisuudhaan gama kee dhufti jechuudha. Kana jechuun sirratti yeroon ishee wanta xiyyeeffatee jiruufuu siif jaalala olaanaa wanta qabduuf beellama qabdu sanallee dhiisteeti gama kee kan imaltu. Shamarri sin jaalanne bilbila si jalaa hin kaastu, miseejillee siif hin deebistu, yeroo immoo siif kennite si faana hin haasoftu jechuudha. Shamarri dhugaadhaan si jaalattu garuu miseejis dafteeti kan isheen siif deebistu. Miseejiin ishee bira ga'ee hin turu jechuudha. Daftee si deebisti. Bilbilas yeroo ati bilbiltees daftee kaasti. Akkasumas yeroon ishee guutuun si faana dabarsuudha kan isheen barbaaddu jechuudha. Shamarri takka si jaalachuu ishee kan ittiin adda baastu inni lammaffaan waa'ee kee baruu barbaaddi, waa'ee maatii keetii baruu barbaaddi, akkasumas hojii kee, akkasumas seenaa kan kee kana dura gaafa isheedhaan wal barta yookiin shamarri sun jaalalaan sirraa qabamtu ati umuriidhaan nama waggaa 20 yookiin sana ol ta'uu dandeessa. Egaa namni dhalatee seenaa dhabee hin jiru. Seenaa kan kee waggoottan kana keessatti maal akka dabarsitee fi yookiin yoo seenaa namni kamuu seenaa mataa ofiiti kan inni qabu. Seenaan kan kee badaasa ta'u gaarii isheen bartee si faana imaluudha kan isheen barbaadu. Shamarri dhugaadhaan si jaalattu seenaa kan kee isa guutuudhuma guututti badaas ta'ee gaaris ta'ee fudhatteetoo si faana jaalala dhugaatiin si faana imaluudha kan isheen barbaaddu jechuudha. Shamarri takka si jaalachuu ishee kan ittiin adda baastu inni sadaffaan yeroo siin wal argitu siin boonti, sittiin qaanfattu, waa hundarratti akkasuma ilaalchi isheen siif qabdu ilaalcha gammachuuti. Tasuma akka ati isheetti gadditu hin feetu. Baay'ee si sassatti waan ta'eef ija kee keessa hattee si ilaaluu baay'isti. Yeroo ati ishee ija keessallee ilaalte isheen ija guutuudhaan si ilaaluu hin dandeessu. Sababbiin isaatis si qaanfattilleedha. Jaalala dhugaa siif qabdi waan ta'eef iyyuu ija laafinaatiin kan isheen si ilaaltu jechuudha. Shamarri takka si jaalachuu ishee mallattoo isheen agarsiistu inni arfaffaan eenyummaa kee guutuudhaan si jaalatti jechuudha. Eenyummaa kee guutuudhaan si jaalatti, akkasumas hanqina yookiin dadhabbina ati qabdu waliin si jaalatti. Ati hanqina yookiin dadhabbina ati qabdu sun ishee biratti tasa hin dhiphisu. Ishee biratti ati guutuu namaati jechuudha. Dabalataanis hanqina ati qabdu sana si faana kaastee haasa'uudha kan isheen barbaaddu. Sababbiin isaatis namni tokko hanqina mataa ofii kan hin beeknes ni jira, kan beekus hin jira jechuudha. Hanqina mataa ofii isa sanirratti isheen kaastee si faana haasoftee hanqina keessanaaf akka hin dhiphanne barbaaddi. Hanqina keessana isheen siif barte akka keessa keetitti gammachuun dhaga'amuudha kan isheen feetu jechuudha. Shamarri takka si jaalachuu ishee kan mallattoo isheen agarsiistu shanaffaan waa'ee kee hiriyoottan akkasuma maatii isheetti illee himuu baay'isti. Akkasumas hiriyoonni isheellee siif iddoo olaanaa fi kabaja akka qabu ilaalchi isaanii guutumatti akkuma ishee sana akka si jaalatan taasisa jechuudha. Kana jechuun isheen waa'ee kee waan gaarii itti himtuu fi akkasumas hariiroo isheen namoota biroo waliin qabdu si biratti bakka ilaalcha gaariidha. Ilaalcha gaarii siif kenna jechuudha. Sababbiin isaatis yeroo tokko namoonni nu cinaa jiran yookiin walitti dhufeenya godhannu suni nuti namoota biraatiin yoo ilaalcha gaarii qabaanne namoonni nu cinaa jiran illee ilaalcha gaariidha kan isaan qaban jechuudha. Isheenis maatii isheetti illee hiriyoottan isheetti illee waa'ee kee wanta gaarii akkasumas ammoo jaalala siif qabduuf maatii fi hiriyoottan isheetti gaafa himte maatiin ishee kabaja akkasumas jaalala ilaalchuma isheen siif qabduudha kan isaan siif qaban jechuudha. Kana jechuun kan ammoo yeroo tokko maatiin fi ilmoon isaanii yeroo faallaa ta'anittis ni jira. Kan isheen jaalatte isaan kan hin jaalanne, isaan kan jaalatan ammoo isheen kan hin jaalanne illee ni jira jechuudha. Kana jechuun kan yoo isaan faallaa yeroo dhufanitti illee isheen si jaalatte taanaan nama duubatti jaalala keetiif hin deebineedha jechuudha. Shamarri takka si jaalachuu ishee kan agarsiistu mallattoon inni ja'affaan mufachiistee illee ofiifi kan isheen dhiifama si gaafattu wanta jibbituu fi wanta ati jaalattu irratti illee dabalataan baay'ee xiyyeeffatti jechuudha. Sababbiin isaatis ati
kana dura wanda injibbita yoo ta'e wanta tokko dura bartee yookiin dhaggeeffatteeti yoo ta'e ani wanta kana hin jaaladhu wanta kana ammoo nan jaaladha yoo ati kan jettu yoo ta'e jettee too itti himta yoo ta'e dura asiin osoo walitti hin dhufin dura kan yoo hin jaalannellee jaalala keetiif jecha si gammachiisuudhaaf jecha of dirqisiistee wanta dura jibbaa turte sana akka jaalattu taati jechuudha. Sababbiin isaatis isheen xiyyeeffannoon kan ishee si gochuudhaa fi akkasumas ammoo jaalala isheen siif qabdurraan kan ka'e wanta sana ni jaalatti jechuudha. Dabalataanis ilaalchi isheen yeroo mara siif qabdu keessi kee akka dhiphatee isheetti mul'atu tasuma hin barbaaddu. Sababbiin isaatis wanta ati jetteen hundumaa seef godhatteeti kan isheen deemtu jechuudha. Ati akka hin dhiphanneef isheen dammoo akka isin dhiphisneef illee jechuudha. Wanta kana hin jaaladhu. Wanta kana ani hin barbaadu. Iddoo kana deemsa hin barbaadu. Wanta ati jibbitu sana guutumatti jibbiti isheen. Guutumatti wanta ati immoo yeroo tokko yaadni namaa yookiin barbaacha namaa faallaa yeroo ta'utti illee ni jira. Wanta kanaan hin fedhu yoo jette isheen illee hin feetu. Sababbiin isaatis siin faallaa hin deemtu. Jaalalleen kee yookiin shamarri takka isuma dhugaa si jaalatte yoo ta'e tasa siin faallaa hin deemtu. Wanta ati jette sana irratti hundoofteti kan isheen yeroo mara deemtu jechuudha. Wanta kanaan na mufachiisa laata. Wanta kanaan natti mufata laata jetteetis wanta yaaddufu tasa si mufachiisuu hin feetu. Akkasumas dhiifama si gaafattu sanallee ati mufachiistee yookiin ishee si mufachiistee dhiifama si gaafattu san onneerraa kan ishee si gaafattu jechuudha. Sababbiin isaatis si jaalatti si gaddisiisuu hin feetu tasuma ati gammaddee arguudha kan isheen feetu siif iddoo olaanaa wanta qabduuf yeroo mara si gammachiisuudha malee si mufachiisuu hin feetu. Yeroo tokko kaa mufannoo yoo nan jedhu jaalala keessa osuma waliin jiraanu yookiin ammoo ishee wanta jaalatteef jecha ati mufachiistee yeroo baay'ee deddeebiidhaan dhiifama kan siin jettu dabalataan dhiifama baay'isti. Wanta tokko eenyu jedhes taanaan dhiifama baay'isti. Sababbiin isaatis ija kee irratti beekti. Nama kana nan dhaba laataa jettee wanta yaadduuf ishee dhiifama baay'isti jechuudha. Egaa viidiyoon gorsi kiyya guyyaa har'aa viidiyoon kan koo kana fakkaata. Warreen dhiiraa tarii shamara nu jaalatte akkamiin beekuu dandeenya? Akkamiin adda baasuu dandeenya? Na jaalatti moo nan jaalattu jettanii kan gaafii isinitti ta'u. Akkasumas ammoo jaalala ishee maalidhaan beeka'ani? Isheen jaalala ishee naaf hin ibsitu. Akkasumas maaliif na kunuunsite illee jettanii jechuudha. Maaliif namni lafumaa ka'ee callisee nama hin kunuunsu. Shamarri kun maaliif na kunuunsiti? Anis laayyuu jaalallee hin dhiyeessineef yookiin jaalala hin gaafanne maaliif na kunuunsiti laatallee jettanii warreen gaafii isinitti ta'uuf warreen dhiiraa haala kanaan adda baafachuu hin dandeessu jechuudha. Inni biraan ammoo shamarri takka illee jaalalli qabee dhiira tokkorraa jaalalaan qabamte jaalalaan qabamuu ishee sana adda baafachuu wallaaltee akka maalifan kunuunsa maalifan isa faana akkana ta'a yeroo inni naa barreessu akkamiin dafee deebisa jettee kan gaafii sitti ta'ullee yoo ta'e jaalalaan qabamuu kan kee haala kanaan adda baafachuu ni dandeessa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo viidiyoon kan koo guyyaa har'aa kana fakkaata. Namoonni yeroo jalqabaatiif dhuftan ammoo baga nagaan dhuftan anaa dhufuun isiniin jedha. Subscribe gochuun maatii Simboneetu ta'uu ni dandeessu. Yaada keessaniif komentii jalatti naa barreessa. Viidiyoon kiyya kanarraa asumarratti goolabama. Akka yaada gaarii irraa hubattan shakkii hin qabu. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti waan na faana turtaniif galatoomaa horaa bulaa.